Naannoo keessatti shiftoonni murna bilisiginnaa hawaasaa mu'ammeessan hawaasa qindaa'eef jaalamartii Oromoo. Godina Bahaa Harargee aanaa baddannootti shiftoonni bilxiginnaa kan duraarra daran hawaasa saamuu ammeessanii kan jiran ta'uu maddeen odeeffannoo ONM gabaasan. Tooftaa ittiin hawaasa saamanii dhimma dhuunfaa isaanii irra oolfatan abjootaa kan bulan jaleewwan bilxiginnaa Araddaa Balchaak jedhamu keessaa adoolessa 19 2026 kaffaltii walii isaa hin beekamne sababa tokko malee jiraattota hunda irraa qarshii 1,000 guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees hannaa fi saamicha maqaa adda addaan saamanii diinagdee ilmaan Oromoo quucarsuuf halkaniif guyyaa kan maggalan adoolessa 18 2026 immoo korbeessa re'ee ittiin binna jechuun jiraattota araddichaa cufarraa qarshii 500 saamaa kan jiran ta'uu ifoomeera. Araddoota aanichaa guutummaa keessattis bifuma wal fakkaatuun saamichi ergamtoota murna bilxiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee kan jiru yoo ta'u wayita hawaasni waan gara qoonqootti geeffatu dhabee rakkatu kanatti afaan qawween saamichi maallaqaa irratti raawwatamu rakkoo diinagdee amaaf isaan saaxileera. Aanaa Horroo keessatti jaleewwan humna maafiyaa fi lafa hawaasaa irratti saamicha gaggeessaa jiraachuun ibsame. Jaalmurtii haqaa waan gandeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda Dooyyoo Barisoo keessatti shiftoota bilxiginnaan hidhachiisee hawaasa nagaatti bobbaase qonnaan bultoota irratti saamicha lafaa gaggeessaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa feeran. Haaluma kanaanis Obbo Siyyuu Mijjiguu jiraataa gandichaa fi abbaa ilmaan afurii kan ta'e hojii qonnaa irratti bobba'uun jiruuf jireenya dhuunfaasaa gaggeeffachaa kan ture yoo ta'u sababa hiyyama keenya malee caasaa keenya keessaa obbaaste jedhuun ergamtoota maafiyaa bilxiginnaatiin lafa qonnaasaa guutummaa guutuutti saamamee jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan ifoomsaniiru. Akka maddeen himanitti Obbo Siyyuun kanaan dura caasaa bilxiginnaa keessatti jaarrolee seera murtuu gandaa jedhamuun hojjechaa akka turee fi erga hidhata caasaa PP dhiisee jireenya dhuunfaasaa eegalee ammoo waggoota 2 lakkoofsisee jiraachuu himuun sababa kanaanis irra deddeebiin hidhamaa akka ture himameera. Kana malees murni hawaasa nagaa saamuun jireenya gadadootti galchuu akka gootummaatti ilaallatan jaleewwan sinichaa bifuma wal fakkaatuun aanicha keessatti qonnaan bultoota hedduu irratti saamicha lafaa gaggeessaa jiraachuu fi haalli yeroo ammaa jiraattonni naannichaa keessa jiran kan durii irra baay'ee yaaddessaa akka ta'es odeessi ONM qaqqabee ni addeessa. Aanaa Saasiggaa keessatti loltoonni humna faashtii fi namoota hedduu waajjira poolisii keessaa baasuun gara leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun ibsame. Gabaasa kanaaf Jaalfaajii Bilisummaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti loltoonni maafiyaa PP namoota hedduu waajjira poolisii keessaa baasuun gara leenjii waraanaatti erguu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kufaatiin paayirattii baraaruuf halkanii guyyaa kan carraaqan jala deemtonni bilxiginnaa adoolessa 19 2026 namoota maqaa sobaa yakkamanii waajjira poolisii aanichaatti mana hidhaatti darbataman kanneen baay'inaan 75 ta'an humnaan qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti akka geessan maddeen ONM ifoomsaniiru. Akka maddeen himanitti keleen gara jabeeyyii sirnichaa maqaa waraana taatanii nageenya biyyaa kabachiistu jedhuun fedha isaanii malee konkolaataatti fe'anii deemuu fi gochi gara jabummaan akkasii hawaasa aanichaa biratti mufii guddaa uumuu himan. Lola keessaa fi alaan impaayirattii mudatee jiruuf jecha bilxiginnaan ilmaan Oromoo 60,000 lakkaawaman kutaalee Oromiyaa cufa keessaa walitti qabuun leenjii guyyoota muraasaa laatee fi ibiddatti naquun ficcisiisaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Dhidheessaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa lafa qonnaan bultootaa saamuun milishootaaf kennaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'inasaaf Jaalutubaa Qabsoo. Godina Buunoo Beddellee aanaa Dhidheessaa ganda burqaa Jaallaa irraa jaleewwan gabroonfataa PP torban kana keessa qonnaan bultoota dirqamsiisuun lafa qonnaa isaanii irraa ari'anii maatii milishootaaf kennaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee ifoomsanii jiru. Kanaan walqabatee qonnaan bulaa maqaan isaa Obbo Abdii Ahimad jedhamu adoolessa 16 bara 2026 lafa nuti sirraa fuunee maatii milishaaf laannee maaliif qotaa jedhamee haadha manaa isaa waliin milishoota bilxiginnaan kan reebame ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Wayita ammaa kanas reebicha ulfaataa irra ga'een mana yaalaaf tiddiyawaaf jireenya gidduutti akka argamu kan himan jiraattonni gandichaa milishoonni PP adda durummaan akka kana raawwataa jiran Caalaa Usmaa'il, Ibsaa Abdurrahmaan, Kadir Ahimad Nuur, Miftaahi Umar Abdooshii fi Leencoo Muktaar kanneen jedhaman ta'uu eeranii jiru.
Gama tokkoon maallaqa harkaa saamaa gama kaaniin immoo lafa qonnaan bultootaa saamuun waliif qoodanii qotachaa kan jiran jaleewwan bilxiginnaa aanicha keessatti humnaan lafa isaanii qochisiifachuu fi lafa qonnaan bultootaa saamuun harka duwwaatti hambisanii rakkoo diinagdee hamaaf saaxilaa jiru. Baahireen Iraan sirna neevigeeshinii qilleensaa ishee irratti xiyyeeffachuu ibsuun tiraafikoonni akka hin tuqamne himte. Gabaasa qindaa'e Jaalibuu Dhugaa. Qaamni siivil aaviyeeshinii Baahireen akka jedhetti Iraan sirna naavigeeshinii qilleensaa ishee dirooniin wiixate kaleessaa irratti xiyyeeffatte jechuun haa ta'u malee tiraafikoonni hin tuqamne sababa gocha weeraraa diinummaa Iraan mootummaa Baahireen irratti raawwatte irraa kan ka'e sirnoonni naavigeeshinii qilleensaa siivilii naannoo odeeffannoo balalii Baahireen tajaajilan diroonii diinummaa qabaniin kan xiyyeeffataman ta'uun ibsameera. Haa ta'u malee hojiin naavigeeshinii qilleensaa osoo hin tuqamin hafe jechuun ibsa baaseen balaliinii fi tiraafikoonni qilleensaa akka idileetti adeemaa akka turan ibseera. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa kan raawwatte yoo ta'u Iraan ammoo haleellaa galoo galaanaa fi biyyoota Arabaa biroo irratti raawwachuun deebii kenniteetti. Iraan dooniiwwan bishaan ishee akka fayyadaman dirqisiisuuf daandii Oomaan fayyadamuun Hormuz keessatti haleeluu waan jalqabdeef dhukaasa dhaabuun Ameerikaa fi Iraan raafamee kufeera. Baahireen kanaan dura kaleessa akka ibsitetti ittisi qilleensaa ishee weerara qilleensaa Iraan hedduu addaan kutee barbadeesse. Waraanni Kuweet ammoo weerara Iraan fokkisaa gabaaseera. Naannoon Luqumbaa irraa miseensi raayyaa ittisa impaayiratii tokko mooraa bilxiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makame. Jaalfaajii bilisummaa dabalata qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Nuunnuuqumbaa ganda waamaa dareetti miseensi raayyaa ittisa impaayiratii tokko mooraa bilxiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksise. Miseensi raayyaa ittisa impaayiratii duraanii kun bilxiginnaan mooraa isaa keessatti yeroo adda addaatti loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun dararaa hamaarraan ga'aa jiraachuu mufachuun mooricha barfee akka harka kennate dubbateera. Innis adoolessa 19/2026 waggaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatu qawwee akaamaa turkii tokko gumbii tokkoo fi rasaasa 27 qabachuun waboo bakkicha socho'u bira dhaqqabeera. Waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa taasiseefii kan jiru yoo ta'u innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatanii fi adda waraanaatti leenjii gahaa malee wareegama hin taane kaffalan qawwee isaanii sabarraa dhalatanitti dhukaasuurra gara waboo dhufanii harka kennachuun qabsoo bilisummaa Oromoo akka utuban dhaamee jira. Waraanni faashistii bilxiginnaa fedhii isaanii malee humnaan barcuma aangoo siyaasaa kolonel Abiy Ahmed tiksuuf taalee Oromiyaa adda addaatti kan bobbaafaman yeroo gara yerootti mooraa bilxiginnaa gananii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennataa jiraachuun ni beekama. Aanaa Horrootti qonnaan bulaan tokko hidhattoota bilxiginnaan ajjeefame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda rifeentii gabar jedhamutti jaleewwan barcuma aangoo Abiy Ahmed tiksuuf carraaqan qonnaan bulaa tokko haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun obbo Oljirraa Furii kan jedhamu yoo ta'u adoolessa 2026 bakka qonnaa qotaa jirutti hidhattoota maafiyaa bilxiginnaan haala nama sururuu fi ciigaasaa ta'een kan ajjeefame ta'uun ifoomeera. Jaleewwan bilxiginnaa qonnaan bulaa kana irratti ajjechaa suukanneessaa raawwatan kunneen badii tokko qabaatee osoo hin taane duraan milishaa turte beekaa lola keessatti woboof booji'amtee amma maatii kee guddifataa jirta jechuun yakkanii lubbuu isaa kan galaafatan ta'uu maddeen ONM dabaluun addeessaniiru. Gara jabeeyyiin loltoota faashistii Abiy Ahmed mirga hawaasa Oromoo sarbuu fi hacuuccaa bara kolonii gita bittaatti deebisuuf haala duraan barameen olitti aanichaa fi kutaalee Oromiyaa cufa keessatti gochoota gara jabinaa raawwatan ammeessanii jiru. Aanaa Jalduu keessatti waraanni PP hawaasa reebuu fi hidhaatti goruu hammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Murtii Haqaa.
Godina lixa shaggar aanaa jalduu ganda Osolee keessatti lukkeelee maafiyaa bilchiginnaa gaafa adoolessa 17/2026 hawaasa nagaa hedduudhaatti guuraa turuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaa feeraniiru. Haaluma kanaanis namoota badii tokko malee qe'eef qabeenya isaanii irraa qabamuun hidhaatti darbataman keessaa kan ammaaf maqaan isaanii dhaqqabe obbo Girmaa Miidhagsaa, obbo Baqqalaa Nugusee, aadde Gaaddisee Tsaggaa'ee, aadde Birqee Baqqalaa fi aadde Alamii kanneen jedhaman ta'uu maddeen addeessaniiru. Dabalataanis jiraataa gandichaa qonnaan bulaa obbo Lataa Irreessoo jedhamu waardiyaa buufata fayyaa gandichaa kan ta'e ergamtoonni sirnichaa torban darbe sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun badii tokko malee qabuun reebicha ulfaataa irratti raawwachuun hidhanii aarsaa kan turan. Reebicha irratti raawwatameenis miidhaa qaamaa ulfaataaf waan saaxilameef gaafa adoolessa 19/2026 mana hidhaarraa baasuun mana yaalaa akka deemu taasisanis yeroo ammaa fayyummaan isaa haala yaaddessaa irra jiraachuun ifoomeera. Kana malees yeroo ammaa qonnaan bultoonni naannicha jala jiran guutuun sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun gidiraa ulfaataa argaa jiraachuu kan himan maddeen gocha suukkanneessaa kanas hawaasa irratti adda durummaan raawwachiisaa kan jiru. Bulchaa gandichaa nama maqaan isaa Tujaaraa Caalchisaa jedhamu akka ta'es jiraattonni gandichaa itti dabaluun ifoomsaniiru. Aanaa Shanan Dhuugoo keessatti ergamtoonni PP hawaasa saamaa jiraachuun ifoome. Jaalirguu dhugaa dabalata qabdi. Godina lixa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo keessatti ergamtoonni bilxiginnaa guyyaa guyyaan jiraattota saamuu hammeessanii jiraachuu maddeen ONM ifoomsan. Araddaa Barakaa jedhamu keessaa shiftoonni PP maqaa mana barumsaa ijaarra jedhuun hawaasa hundarraa qarshii 450 guuraa jiraachuu maddeen harraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kanumaan wal qabatee qonnaan bulaan obbo Ibsaa Adamyuuyyee adoolessa 19/2026 osoo jaleewwan sirnichaan dirqame lafa mana barumsaa qotuu biyyeen irratti citee miidhaa ulfaataan irra gahu jiraattonni araddichaa dabaluun ibsaniiru. Jaleewwan dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf oliif gadi kaatan kunneen humna hawaasaatti akkuma argan taphachuun wayita fedhan lafa isaanii qochisiifachuun yoo fedhan immoo ajaja ulfaataa itti gadi buusuun nama hojii isaan jedhan irraa hafe qarshii 1,000 adabaa jiraachuu gabaasni ONM dhaqqabe ni addeessa. Tajaajilli nageenyaa Iraan hojjettoota imbaasii erga to'annoo jala oolchee booda deebii akka qabaatu akeekkachiifte. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii biyyaa. Ministeerri dhimma alaa Faransaay Jiyaan Noel Baarot wiixata kaleessaa akka jedhanitti qondaaltonni imbaasii ishee Teheraan keessa jiran lama tajaajila nageenya Iraaniin sa'aatii hedduudhaaf ergaa hidhamanii booda deebii akka qabaatu beeksise. Baarot akka jedhanitti qondaaltonni Faransaay sababa malee sa'aatii hedduudhaaf hidhamanii gaaffii fi deebii qaamaan doorsifamanii dhumarratti gara imbaasiitti deebuu isaanii dubbate. Ministeera ajaa alaa Iraan sarbamni eenyummaa ergamtoota keenya garmalee hamaa fi fudhatama kan hin qabne kun bu'aa malee deemuu akka hin dandeenye beekse jechuun waltajjii miidiyaa hawaasaa xaa'e irratti barreesseera. Barreessaan olaanaa mana maree tumsa galoo galaanaa yookaan GCC Jaasim Mohammad Al-Budayyawii dhiyeenya kana haleellaa Iraan, Baahireen, Kuweetii fi Joordaan irratti raawwattee jechoota cimaadhaan balaaleffataniiru. Haleellaan bu'uuraalee misoomaa siviilii irratti raawwatame yakka waraanaa kan hammachuu balaa guddaa qabu seera idil addunyaa fi chaartera dhaabbata mootummoota gamtoomanii haalaan cabsuu akkasumas yakkoota waraanaa itti gaafatamummaa fi himannaa idil addunyaa barbaadan itti yaadanii bu'uuraalee misoomaa fi dhaabbilee siviilii irratti xiyyeeffachuu isaanii ilaalcha keessa galchuun jechuun ibsee turuun ni beekama.